Godhe jedhama. Kan dhufe abbaa sammeedha jedhaasanii. Duraan Waaqayyo wanni naa godhe waan guddaadha. Kanaan duras ijoollee gosaas fidee mucaafuu gizeedhama. Eegarraas gizee sanis nasakkareera. Dhugaa baay'eedha. Kanaafuu Waaqayyo waan guddaa naa godhe. Waaqayyo kana jedhee waan naa godhe jiru. Kanaafuu ani bajaajii dhufee dhufti bunna dhukkuba. Gaafa shan gaafa shanan ta'a algaarraa kan nabuusu ijoolleedha kan deebisu ijoolleedha gattaa'uu hin danda'u dhuguma gattaa'uu solbaus hin danda'u kana ture kanas na darbee akkana bakka gadoo jedhina warraan akka marfeetti jechuudha. Kazaan bakka as balbala kanarra gisuma gaboo dhaabbadhe akka waan dhaabbadhu ta'ee baajaajiin halkanii duwaasin dhufiniin dur eebjuudhaan namitti waynatti fakkaatti waldaan inni yoo dhaqxu hin fayyitaa. Namitti jechuun garuu nu biratti arsiidha dubartiidha. Natti dhuftee bakka waldaan inni dhaqi asin beetiin naqinii hin fayyitanaan jedhu. Waldaan inni dhaqi hin fayyitaa asin beetiin naqinii naan jedhu. Ishiin jedheen achi mucaan daa'ima tokko sinaan qabaa bakka achi waldaa dhaqi achitti fayyitanaan jedhe daa'imni kunis ishii jedhee dhufe akkuma amantii kooti achi duuba sanan taa'ee ture iyyuu kazaan bakka isin lallaban jammariini waan kiiboordii haasoftanii birrii 40,000 nurra jirra yoo isin nuun kennine nama biraan qabdina birrii 100 kiisii qaba ture iyyuu birrii 100 san poostaa keessa godhee isinitti laattu. Achila bakka Waaqayyo na fayyisa bakka akkana fayyisuus argeera gizee baay'ee waan na dhufuuf akka namni fayyus akka namni hundumtu du'aan ka'us argeera sitti. Isa as bira dhaabadhe boolli du'aa cufameera jettaniitu akkanatti afaan na qabdan jechuudha. Achi bishaan akka koorratti buustanii gadi kufee gizee kufee ol ka'u bichaan argee fayyeetumaan ka'e bakka. Asumattan asuma abbaa sammiidhaadhaan qoraatiidhaan gisa maqaa ollaan martiin argan ijoolleen baay'isanii argan. Dhugaadhaan yeroo galtan. Eegaa saantibii tokko sin qabu nama sin beeku ollaan mabootiin asiin. Dhuguma sin jedhe hoolaallee waan qallaalee fakkaata. Bakka mucayyoo na bira jirtus biddeen godhuu hin dandeenye. Biddeen waan dirra godhe. Dhugaa qabuuf malee yookaan akka namni natti tolee bu'aan bu'uuf dhugaa waan dhanaa godhee dhuguutti sun akkasitti hafee marfeenis na kaasuu hin danda'u. Hundumtuu na kaasuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo waan inni isinii godhe yaaluu qabdan. Dhugaan isiniin jedhee ol jedhu hin dadhabee akkana dhaabadhee tanan qicaa wambarii guddaa irra godhee akkanatti tolcha ture. Gaafa lamaa garuu keessi koo hakiin beekii dhaqu fedhan qabu ture. Dhuma akkasii Waaqayyo garuu na fayyiseera. Waan Waaqa na fayyisee kanaaf galanni guddaan isaa. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእሱ ብቻ ይሁን። የሁሉ ስም ከንቱ ነው። ሁሉ አሁን እሱን ልታዩ ትችላላችሁ። በእሱን አትዩ። ነካን አልነካን አትበሉ። እውነቴን ነው የምልህ። ግን እግዚአብሔር እዚህ አለ፣ በመንፈሱ እዚህ አለ፣ በዙፋኑ እዚህ አለ። እሱ ትልቅ ነው፣ በምንም አይለካም። ወይ ብር ሰጥቼ ስላልኩ አይደለም፣ እምነት እንዲሆናችሁ ነው። እኔ 100 ብር ለሱ
ምንም አይደለም። ወርቅ ብሰጠው ምንም አይደለም፣ ያንስበታል። ግን እንደዚህ ሲሆናችሁ ነው። ብር ምንም ነገር አያደርግም። እውነቴን ነው። ብር ከንቱ ነው። ያ ብር ላያድነኝ ይችላል። ለታክሲ ነው እኔ ያዝኩት፣ ቦርሳ እንኳን አላስኩም። እውነቴን ነው። ግን እግዚአብሔር አዳነኝ። እውነት ከሽባነት ፈወሰኝ። ማዲገሉ በርባደ ዲበቶኮ ከኒተኒስ ብሪ በቶኮ ፈቀም የኪሲዳ ስማን ቀበቶ ወይዩ ማዲገሉ ፍየ በቀንፈይ ሰይደ በና ያ ወጣ namni mana keessattu baatanii itti ganna baasan jedhaartani baatanii gadi baatanii ol gashu miilli socho'u bajaajiidhaan kan deebi'ee dhufa. Ani shaniif jechuudha bakka waan nu dumbeekin waan mana waraanii jiru waan na waraanii waan tokkos hin jiru garuu mukti koo kuniif kun bakka dura kana na jammare chii kana sinfodhu jedheetuma bakka sun jedheetuma qanii shaniif laalee waaqayyo fayyisee garuu. Haleluuyaa galateeffadhaa fi marga nuti Wali amankan infai juga nama kan? Amin. Harga kita bergal sudah. Yo nama benar infai juga nama kan? Harga kita bergal sudah di nam thay ada juga. Aku ni tahu tidak ada amak. Akhir urusan apa jadi kita juga ditar kan? Kita tuan malin nama bate ulbesha nama bate ke di bahasa wante. Amantin nama butuh isan. Baka mato persenti akhir urusan dia ada urusan tane akhir tiga lagi ada bericer kinan. Semua ada. Ini kalian akhir urusan dia ada urusan tane akhir tiga lagi. Waaqayyo dubbii agalagalchuu akkatti dhufte ammaa kaatee si irraanfachiiseera akkatti gammadaa galtu yaadu. Ani kun liddeessee sameen jechuu bareechite akkatti asii gammadaa galtu akkatti asii balballi sii banamee galtu akkatti asii hiikamtee galtu akkatti asii namoonni baay'een harka fuudhaa jiru baay'ee dubbicha galagalcheera ammaa kaasee maqaa Yesuusiin. Dubbicha ulfaataa yoo ta'e Yesuusumatu fayyaa sii gammadaa gala. Waggaa dheeraa dookimentii gadhifamee awwaalamee taa'e yoo ta'e sumayyaa maqanii sirraa bala. Warreen wannan sagalee fuudhaatii dubbii galagalee dhaa dubbadha. Wanti namaaf hin danda'amne hundumtuu wanti Yesuus hin danda'a. Galanni xinnaa tarkee itti buusaa Yesuusiin galata fidaa. Gootinnaatti mana yaadan ture amma fayyinni gooftaan Yesuus nama fayyisu fayyina yeroo miti fayyina namaati. Fayyina fooyyessu namni asii kee abbaasan beelatti nooshin fakkaatutti na deeqa soddoman hin ta'e. Hin caalu. Taati dhala amma kana namni akkasitti hin baatamee gadi dhugaa mana dhugaan deemee galuu galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Bara baraan dhugaa baatus haa ta'a. Ayyaanni Waaqayyoo isin duukaa haa ta'u. Manni keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Sanaaf wanti wanti sitti deebi'an jiru sanaaf. Mana keenya isin nan. Gooftaan isin eebbisu nagaan dhagaa. Ameen jiraadhaa. Waaqayyo isin eebbisu.